Okay, kophee gurguddaa jechuun maal jechuudha? Beekumaan. Hin beeku. Eh? In English you can say, Uppercase. yes, Oh, uppercase, uppercase. Oh, or we can say simply capital letter. Is that eh, akkasii jechuudha? Kophee gurguddaa jechuun uppercase or capital letter jechuudha. yeah. Jedhime amma Kophee gurguddaa. kophee kana jedhime Ah, sirriidha. baa, Baa gaariidha. caa, Okay. xaa, Okay. Daa jedhin kana daa daa, right. daa, Sirriidha. faa, Gaariidha. gee, Okay. Faa jettee kan itti aanu maal jetti sin dhageenye? gee, Geedhaa miti gaa jedhi usi gaa. gaa, Okay. Kana haa, haadha sirriidha. ee, Ii jedhi kana ii jedhin. i, i, Ayyee kan itti aanu jaa, jaa sirriidha. qoo, Kaa jedhi kana kaa qaa, qaa, lakkii kaa qaa, kaa qaa, kaa kaa. haa, haa, Eh, kaadha kuni. Okay. Kan itti aanu la, laa sirriidha. ma, Maa gaariidha. na, Naa baay'ee gaariidha. o, Oo bareedaadha. pa, Pa exactly. You are right. qoo, Kaa sirriidha. ro, Raa gaariidha. ta, Saa sirriidha. xaa, Taa jedhi kanaan taa. ta, Ayyee. u, Uu gaariidha. va, Ayyee vaa. Kan itti aanu wa, waa. Ayyee. o, Xaa jedhi xaa jettee. e, Ayya kan itti aanu ya, yaa sirriidha. za, Baay'ee gaariidha. Yusuf galatoomii sirriitti galee jira. e, Okay. Kanatti haasa'e ammaan tana kophee afaan Oromoo tahee kophee xixiqqaa lallaaya. hayyee. Maali xixiqqnaan? Maal jette? Maali xixiqqnaa? Kophee xixiqqaa jechuun Hmm. yeroo kophee xixiqqaa jennu Oh, is simply lower case eh, yookaan we can simply say small letter. Si hayyee. galee akkasii jechuudha. Jedhimee kophee xixiqqaa jedhimee amma. Kophee xixiqqnaa, xixiqqaa, Exactly. Kophee xixiqqaa. kophee xixiqqaa, Hayyee akka itti aanu jedhimee amma kana kophee a, xixiqqaatti jedhe. a, Hayyee ba, sirriidha. ca, Gaariidha. da, Daa baay'ee gaariidha. e, Exactly. fa, Faa gaariidha. ga, Gaa hayyee. ha, Haa sirriidha. i, Gaariidha. Ii jedhama. Okay. Hayyee. ja, Jaa baay'ee gaariidha. ka, Kophee kana qo, kaan jedhini ilaal. Kaa qo, jedhin kaa. ka, Hayyee. Gachaanu. la, Laa sirriidha. ma, Maa baay'ee gaariidha. Gachaanu. na, Naa gaariidha. o,
O. Exactly. Pa. Pa gaariidha. Qa. Okay. Ra. Ayyee. Ta. Ta. Taa jedhe. Taa. U. Sirriidha. Taa'uu. Ayyee. Va. Vaa gaariidha. Wa. Waa kan jaanu. Qa. Xaa gaariidha. Ya. Yaa akkasumatti illee Za. baay'ee gaariidha. Baay'ee galatoomi sirriitti galee jira kun isaa. Ayyee. Qaama barannee kun maali? Kophee xixiqqaa. Xixiqqaa. Sirriidha. Kophee xixiqqaa jedhama. Okay. Maaliif maal baranne hanga ammaan sana? Uppercase and lowercase. Okay. Uppercase and lowercase. In Afaan Oromoo we call them Uh, as Gurguddaa and xixiqqaa. yes. Kophee gurguddaa fi kophee xixiqqaa jedha. Ayyee. Na jedhame irra deebi'amma. Abbaa. No, no, no. Chaadha. Kophee gurguddaa fi xixiqqaa jedha. Kophee gurguddaa fi kophee Kophee. xixiqqaa. Kophee gurguddaa. Gurguddaa. Ah, And kophee xixiqqaa. yes, exactly. Kophee gurguddaa fi kophee xixiqqaa jedhama. Ayyee. Now we have done with the first case. Okay. Identifying capital letter and the small letter. Ayyee. Kidagama. Eh. Now the next part is, you see, to identify. Here is some simple Gilgala. Gilgala jechuun Gilgala jedhame. Gilgaala. Maal jechuudha Gilgala jechuun? Hin beeku. Yaalime try. Can you make a guess? Make it what? Can you make a guess for what does it mean by the term Gilgala? First lesson? No first lesson. It means I don't know. Oh, exercise. So. you got it now. Eh. Sigale amma? Mm-hmm. Yes. Now this simple exercise is to match each lowercase with uppercase. I think you are familiar with this. Yeah. Okay. Sirri beeytaama kana single ninja as keessa miti. No. Indalagne. Kana hunda daleeytaami. Huh? Kana hunda ni beeytaami. Maria TJ? Waan hin jedhe isaaf kana hundaa sirriitti adda beeytaa miti hin jedhe. Dalaguu ni dandeessaami. Hin dhageenye. Hin beeku maala TJ? Ani waan hin jedhe you can do all of these letters or simply you can relate Oh, yeah. each uppercase with a lowercase, yeah? Eh. Akkasi Easy. saniin jedhe. Eh. Maal jette? Easy jette? Eh. Salphaadha jedhe haa? Huh? Salphaadha jedhame. Salpa. Salphaadha. Salphaadha jette? Easy. Salpa means easy. Yeah. Salphaa means it's easy. Salphaadha kana hundaa'uun hin beeka jedhe. Yeah. Kana hundaa'uun hin beeka jedhame. Lahondani. Kana hundaa'uun hin beeka. Lahondani. What does that mean? I know all of them. Yeah, right. Okay, bira dabaru. Bira darbinu. Like eh. Jedhe.
Can we pass to the next part? Yes. Eh. Yeah. Okay, now I want you to remind all of these letters one by one. Let me show you Okay. each. You try all Yeah. one by one, okay? Okay. Now start with the first one. Kanan egali ka jalqabaati. Ja. Eh. Okay. Ayyeetuu fi Cha. sirriidha. A. Haadha gaariidha. Ga. Gaa gaariidha. Fa. Maal jette? Fa. Faa sirriidha. Katteen. Ba. Ayyee baa gaariidha. Da. Daa sirriidha. Ha. Haa baay'ee gaariidha. Katteen. I. Ii sirriidha. Okay. Haya. Come to the next slide. Ka. Haan jedhin qubee kana kaa jedhin haa. Qubee kana Ka. laal. Kaa osoo hin ta'in kaa jedhi kaa jedhi. Ka. Baay'ee gaariidha. Okay, next one. Ma. Maa O. akkasumatti illee oo gaariidha. La. Hmm? La. Laa sirriidha. Na. Naa bareedaadha. Pa. Pa. Maal jettee? Pa. Jedhin okay gaariidha. Ayyeetti fufi. Sa. Ro. Okay. Ko. Qaa bareedaadha. Ta. Okay, xaadhaa miti qubeen kun. Kana xaan jedhini naa taa jedhama kun Ta. taa guddaa. Ta. Ta. Okay, right, Aye. right. Right. Ta. Next. Okay, the next one. U. Uu gaariidha. Gataanu. Za. Va. Okay, zaava. Ya. Ayyee. Yaa baay'ee gaariidha. Ayyee kataan. Taa sirriidha. Wa. Okay. Waa gaariidha. Okay. Now we have done with identifying each letters. Aye. Now the next part that we have to know is kana laalime Aye. dubbisme Dubbachiiftu. dubbachiiftu jedha. Maal jechuudha? Maal jechuudha dubbachiiftu? I forgot. Or the other things that we have to know is you see the concept of dubbachiiftu and the dubbifama, okay? Okay. In English, we have what are called, Vowels yeah, we and have vowels in consonants. English. In Afaan Oromo, we also have dubbachiiftu. Yeah, dubbachiiftu. Jedhime dubbachiiftu jedhime. Dubbachiiftu. Sirriidha dubbachiiftu Afaan Oromoo jedhe. Dubbachiiftu afaan Oromoo. Dubbachiiftuun Afaan Oromoo meeqa? Dubbachiiftu shan. Sirriidha dubbachiiftuun Afaan Oromoo shanii. Ayyee Yeah. eega dubbachiiftuun Afaan Oromoo shan taate ni hamtaa isaanis. A, Can you ba, tell me all of them one by one? A, E, Hmm. I, O, U. Yeah, exactly. You are right. Takka jalqabaadha. Inni itti aanu Eedha. Kabira ammas I, I akkasumatti illee Oodhaa fi U. Oodha miti. E, Akkasii jechuudha. Haya, kana uumaa wanni siin galin hin jiru miti as. E, E, Waa hundaa sirri si galeemi? E. Ayyee. Amma maal baranne? Waa'ee maaliif baranne amma? Dubbachiiftu. Sirriidha. Waa'ee dubbachiiftuu baranne. Okay. Okay, dubbachiiftuun shan eega ta'e warri hafe hundinuu maali jechuudha? Consonants. Egaa isaan warri hafe hundinuu dubbifamaadha. Okay? E, aye. Sagalee keetii.
Sagalee keetii miti. You're mute. You're mute. What does that mean? Now this 5 letters are dubbachiiftu or vowel, is that? Dubbachiiftuu vowel. Yes. Dubbachiiftuu afaan Oromoo. Yes. Kuno. What are the rest? Hmm. Oh, consonants. Akkas consonant jechuun dubbifamaadha. Dubbifama. Yeah, dubbifama. Okay. Jechuudha dubbachiiftuun maal qaban jenne? Maal qaban Longer. jenne? Sound is longer. Yeah, sagalee qaban. Sagalee mataa isaanii qaban. Yes, sagalee. Yeah, sagalee jedhime. Sagalee. Yes, sagalee mataa isaanii qaban. Or they have their own sound. They give the sound for also for consonant too. Yeah. Ofiifis ni qabanii dubbifamaaf illee sagalee kannan, okay? Yeah. Saniifuu yeroo takka ta'anii dhufan they have, you see, sagalee gabaabaa qaban. Sagalee gabaabaa or they have a short sound. Short sound. Oh, ah. And Bakka then kanatti ammoo yoo lama ta'anii dhufan ammoo they have long sound qaban, sagalee dheeraa qaban jechuudha. yeah. Short sound sagalee maal jenneeni? Jedhime. Gababa and Kaano. dera. Yes, sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa qabu jechuudha. Dera and gababa. Okay, do you identify the difference between gabaabaa and dheeraa? Yeah. Maal jechuudha? Dera is long and gababa is short. Sirriidha. Ayyee. Saniifu amma now let us apply it on how to read short and long sounds. Yeah. Kan amma akkam jettee dubbistaa? Kun amma a, kanaan ammoo a jettee dheeressaa. Kana a, kana ammoo a. Akkas ta'u. Yeah. Eh. Ayyee. Sirriidha akkas ta'e. Baay'ee gaarii, baay'ee gaarii, sirri beektee jirta. Okay. Now, kopheen kun maali? Consonant. Maqaan isaa maali? Consonants. Dubbifamaadha miti inni? Baan dubbifamaadha jedhe. Dubbifama. Okay. Dubbifamaan kun, baan kun sagalee mataa isaa ni qaba? In Kabul. Sagalee mataa isaa hin qabu. It does not have its own sound, okay? Hi. Hi. Okay, now, if we write in such a form, now it has a sound. Does it have a long or short sound in this case? But as a mid sound. Sagalee gabaabaa qaba moo dheeraa qaba bakka kanatti? Gababa. Maaliif? Maaliif sagalee gabaabaa qaba? Sagalee gabaabaa. Akkoo maaliif gabaabbate sagaleen isaa? Because ba jira. Maaltu jira? Gabaabaa. Akkoo maaliif gabaabaa ta'e? Dubbachiiftuu in gabaabaa.
Dubbachiiftuu takka qaba jedha. ee Jedhime. dubbachiiftuu Hmm. tokko qaba. Dubbachiiftuu tokko qofa waan qabuuf sagaleen kun maal ta'e jechuudha? Gabaabaadha jechuudha. Ee Ayya amma as dubbise as dubbise. baa Sirriidha. Baa dheeraadhaa miti akkasitti. ee Okay. Jecha tokkoon sitti hima. Lamaan keessaa akka itti fayyadamnee barreessinu natti himtaate haa? Dhageesse? maal I'm going to tell you one word. You try to yee identify which sound are we using in order to write that word. yee Okay, baala jechuudhaaf. Baala jechuudhaaf. Which of them can we use from these two deera alternatives? deera Baala jechuudhaaf. deera This one, yeah? ee Sirriidha. Baala hogguu jennu sagaleen fuula duraa sun dheeraadha. Saniifuu baa dheeraa kana fayyadamna jechuudha. yee Aya, sii gale akka gaarii sii gale. Next one. Read. bee 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 gabaaba. Bee. Akkasitti hogguu ta'e hoo? bee Gaarii bee gaara. Akkanatti hoo? bii Ah, bii ayyee. bo Ah, boo alright. bu Ah, buu okay. Now, yoo ammaan tana fakkeenyaaf biiraa jechuu yoo barbaanne, biira jechuu yoo barbaanne kan fayyadamna? Kana moo kana? maal deera If we want to say bira, from these two alternatives, which are we using? Which of them do we use? gabaaba Yes, bira jechuudhaaf, we have to use the first one. ee Now identify these sounds or boo kana bo aye. bii bee Meme kana maal jette? Kana akkamitti dubbifta? bee bii Bi gabaabaadha. Bi bii aye akkas ta'u. bii Aye. bee Ah, baa no gabaabsa ba kana gabaabaadha. Afaan irratti gabaabbachuu ba qaba. Okay. bee Aya. Kachaan. bu Hmm. baa Aye. buu Gaariidha. Okay. We have done with letter ba. baa Come to the next one. Kopheen kun maali? kophee dubbifama Dubbifamaadha. Maqaan isaa maali? consonants Yeah. Consonantidha. Does it have its own sound or no? no Saniif sagalee masaan qabaatumi. caa Yeroo sagalee qabaachuudhaaf it needs to have at least gabaaba yes. tokko Yeah. Akkanatti sagalee dubbachiiftu tokko waan qabuuf sagalee gabaabaadha qaba jennee. caa Ayyee akka ta'an cee asitti of. cee Ayyee. ji Ah. cii Ayyee. coo coo Ayyee. cuu Ah. cuu Gaariidha. Aya. Itti fufi caa kana. cuu Ayyee. ji Ah. cee Gabaabsi kan. Gabaabaadhaaf. cee Ayyee. coo Ah. cii Gaariidha. caa Okay. cee cee Ayyee. coo Okay.
Cu. Bareedaadha, baay'ee bareedaadha. Okay. Haa, ati fufnu. Da. Okay. Qubeen kun daadha miti. E. Daan dubbachiiftu moo dubbifama? Dubbifama. Yes, dubbifamaadha. Saniifuu to have its own sound, it needs to be followed by one of its vowel. No. Yeah. E. Saniifuu amma maal godhu qabna? Yoo akkanatti aan tokko duubaan dhufe maal ta'a jechuudha? Da. Gabaabsa. Daa gabaabaa. Akkanatti Da. hoo? Da. Eeshi akkasitti hoo? De. Haa, De. gaariidha. Di. Hmm. Di. Gaariidha. Do. Hmm. Do. Right. Du. Hmm. Du. Baay'ee gaariidha. Haya. Mee kan akkamitti jettame? Du. Okay. De. Hmm. Da. Baay'ee. Do. Hmm. Do. Baay'ee. Di. De. Baay'ee. Di. Maal jettee? Di. Baay'ee. Da. Bareedaadha. Du. Exactly right. Okay. Okay. Fa. Qubeen kun maali? Dubbifama. Yes, qubee dubbifamaadha. Afaan Huh? baay'ee. Hmm. So, fa. Ah. Fa. Fe. Fe. Fi. Fi. Fo. 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 Baay'ee sirriidha. Now, amma wantoonni kun sii galanii miti. Eh. Hundaa'uun beekame akkanatti. Eh. Okay. Kophee hangazaa jiruuf haala kanaan fayyadamtee dalaguu dandeessa miti. Huh? Can you use similar methods for the rest of the consonants? Eh. Ni fayyadamtaa mi? Eh. Okay. Now let me ask you one more. Ga. Aye. Gu. Okay. Gi. Ga. Aye. Gu. Ah. Ge. Gaariidha. Go. Hmm. Ge. Aye. Gi. Go. Aye. Baay'ee gaariidha. Saniifuu adeemsa wal fakkaataa fayyadamtee qubeelee hangazaa jiraniif dalaguu ni dandeessaa mi? Eh. Waan singaliin maaltu jira? Maje. Waan singalii yoo jiraate gaafadhu. Hin beekne waan hin jee? Eh. Ben. Akkan hin jee wanni siif hin galle yoo jiraate gaafadhu hin jee. Engafadu. Hin Engafadu. gaafattu? Engafatu. Dhagaye akkan jechuun maal jechuudha beektaa? If there is any difficulty you Engafatu. can ask, okay? Eh. Dhageessi amma? Eh. Engafatu. Gaafii hin qabdu? Gafi. Waan Huh? gaafattu hin qabdu? Do you have a One question? one. Enkabu. Hin qabu jedhe. Yoo gaafii hin qabaanne hin qabu jedhe haa? Gafi enkabu. Gaafii hin qabu. Gafi enkabu. Hin qabu. Enkab. Ni qabdaa? Enkabu. Ni qabdaa? Oggus hin jedhan?
hin qabu. Gaaffii hin qaba? No, Gaaffii hin hin qabdaa? qabu. Hin Laala qabu. gaaffii hin qabdaa? Aguna siin jedhe. Ati maal naan Hin jette? qabu. Hin qabu Hin naan jedhe. qabu. Maallaqa ni qabdaa? Hin qabu. Maal jechuudha? Malaka means money. And Yaa. I say hin qabu. Qalama ni qabdaa? Huh? Qalama ni qabdaa? Mari kalam Qalama hin beektu? and beku. No hin qabu. Qalama ni Have qabdaa? nothing. Eh, eh? Nothing. Nothing. Qalama ni qabdaa jechuun maal jechuudha? Penny. Yeah, do you have a pen? Oh, pen. Kalama hin qabu.